mootummaa akkasii fi hiyyummaa fi lolatu isa barbaachisa jiraachuuf. Bakka jaalalli dhugaan hiree murteeffannaan jirutti bar Itoophiyaanuu dhiphoodha, xiqqoodha. Itoophiyaanuu nutti xiqqaatti. Maaliif Sudaaniin hin dabalannu? Maaliif Jibuutiin dabalannu? Maaf Keeniyaa dabalannee tokko hin taanu? Yoommoo wal dhiibuu, wal tuffachuu, wal jibbuutu ta'e haati manaaf abbaan manaayyuu siree irraa walirraa bu'u. Siree tokko irraa walirraa. Mootummaan kun akkaan gara hamaatti deemaa jira. Maaliif gara hamaatti deemaa jira? Waanan waggaa 5 dura beeku tokkotu jira. Yaada Arbanyoochi Gimboo 7 keessaa dhufe tokko. Inni kuni addi bilisummaa Oromoo Eertiraa dabalatee biyya Faranjii irraa biyyoota ollaa irraa deeggarsa akkan arganne dookumentiidhaan kan qophaa'e ture. Kanarratti beektaa Tasfaayee Gabraab dhageessee maqaa joornaalistii sana. Hiriyaa kootii nama isaanii tokko wajjin wal naquunnamsiise. Haasofnee wal lollee adda baane. Itoophiyaan nama miiliyoona 12 qabdii jedha dookumentiin sun. Miiliyoonni 12 kuni ka Oromummaan himanne, ka Amaarummaan himanne, kan Tigraayin hin himanne bakka hundaarraa ka dhalatu. Beekumsa guddaa ka qabu. Qabeenya guddaa ka qabu. Qorqablii Itoophiyaa bituu ka qabu. Kana abaa'oon hin danda'u. Eertiraatti waajirri isaa cufamuu qaba jedhamee dookumentii mootummaa Eertiraatti dhiyaate. Achitti. Amma kan mootummaan kun gochaa jiru akka inni itti nama muudu yoo argite, kan inni lallabu yoo argite, mootummaan kun jaarmiyaa uummata miiliyoona 12ti. Mootummaan amma jiru. Mootummaan amma jiru. Amaarummaa gadi xiqqeessee, Tigrummaa gadi xiqqeessee, Oromummaa gadi xiqqeessee dhuguma warri kun beekumsa qabu, qabeenya qabu, saayikooloojii biyya kana bituu qabu isaaniin gabbisaa deemuu irratti jira. Inni kun immoo gaaffii naashinaalizimii amma Itoophiyaa keessatti guddatee jiru kana wajjin lola guddaa fida. Walitti bu'iinsa guddaa fida. Kanaaf akkitti mootummaan kun amma adeemaa jiru kun biyya kana balaa guddaa keessa galcha. Maaliif Oromummaa xiqqeessuu, Amaarummaa xiqqeessuu, Kambaatummaa, Walaayitummaa, Sidaamummaa xiqqeessanii akkuma dhugaa ta'e soba ta'e haa hin beeku jaartiin Haayile Sillaasee uummata Itoophiyaa meeqannaan utuu warra kaan warra xixiqqaan dabaliin nuti 500 jedhan sana biyya kana biyya uummata miiliyoona 12 godhaniiti yaadu. Nuti yookaan inni ergamnaa fi yookaan inni sirbinaa fi jechuudha. Damee odeessa adda bilisummaa Oromoo keessatti lafa dallaluu keessa kan hin jirre aangoota OPDO keessaa Dr. Abiyyiidha. Ka dhuunfaa isaatti kan nuti quban qabnu. Ufuma isaas paarlaamaa irratti yeroo haasa'u fooqii 20-30 ijaarratanii lafa saamanii maal jedhee aaree loleetti dubbata. Isuma dhiyoo mana hidhaa taa'e kan hin arge. Garuu odeessi immoo karaa biraa dhufu. Burraayyuu Sabbanniif Sulultaan waggaa tokko kana keessaa gurgurame waggaa 20 darbee keessatti hin gurgurame lafti. Amma akka gurguramaa jiru. Baduu fidhamoo baqachuu fidha kana godhuu namaan galu. Asiin inni lolaa, inni dheekkama, inni aara. Lafa gurguranii, saamanii, maal godhanii ka jedhu ni dhageenya. Yeroo fuula isaa argitus aareedhuma dhuguma kan haasa'uudhaan itti fakkaata akkasumatti nama. Asiin immoo ka godhamu baay'ee nama rifachiisa. Baay'ee wayi Finfinneen gaafa dargiin kufu mannaagashaa koonyaa mannaagashaa irraa daangaa qabdi miti situ na caalaa beeka. Gararrinnaa Karrayyuu irraallee daangaa qabdi. Salaalee irraallee daangaa qabdi. Bulchiinsa mataa ishee dandeessu qabdi. Seerri mootummaan baasee Finfinnee ka jedhu isheedha. Finfinnee ka jedhu ishee. Nullee Finfinnee ka beeknu ishee. Sanaa achi qabuun harka 10 Finfinneen bal'ate ka jedhamu kana taakkuu tokko otu bulchiinsi magaalaa Oromiyaa hin raggaasisiin lafti gurguramee jiru.
sodaatanii ta'uu danda'a. Warri TPLF sodaachisanii ta'uu danda'a. Inuma sodaatu numa beeka. Akka seeraatti garuu kaartaa pilaaniin abbummaan kan itti kennamu mahandisii fi kantiibaa OPDO irraati. Micaanaa qabii jette jennaan jedhani akkamittan sii qabaa jennaan akkuma kan keetti ibsa biraan barbaachisu akkuma micaa keetti naa qabii jedha Oromoo. Nuti dhugaa barbaanna dhugaa namaatti illee dabaru. Ihaadig keessatti poozishiniin TPLF fi OPDO beekamaadha. Akka kanatti TPLF maaliin gaafataman hin ilaalamaa jechuudha. Lafa taakkuu tokko mallattoo aangoo TPLFiin kan namaa kenname hin jiru Oromiyaa keessa. Uummataaf yoo kennan malee biyyi kun hin baddi. Uummati qotee bulaan kan namaatti hin darbu. Fakkeenya tokkoon sii fida. Walqaayitti jiraadheera. Gaaffii walqaayit amma akkasitti Itoophiyaa jedhamee raasu kuni nama Amaaraa tokko darbiitii ooburuu Tigraay qotadhu hedhisiin qotatuun fudhatu. Qotee bulaan han namaatti darbee qotu tokko illee jiru. Nama Tigraay tokko qotee bulaa tokko ooburuu Amaaraatti olla wal keessa jiraatan bara. Darbii qotadhu itti kenniteef hin qotatu. Irra keessatti warra siyaasaatu kana dhimma godhachuu barbaada. Hawwal qaayitii fi Amaaraa han Tigraay miti. Daangaan Tigraay fi daangaan Eertiraa nama Eertiraa tokko kottu qotadhu lafa Tigraayitti darbitette hin qotatu. Walgayii Aljeers, walgayii waliigaltee Aljeers maal jedhamu dhiisanii mee uummati lafa keetti deebi'i jedhanii uummati obruu isaa beeka. Maasii isaa beeka. Hannamaatti namni darbu tokko illee. Warra siyaasaatu faayidaa bubuutuu wayiif jecha uummata wal nyaachisa. Uummata akka sabaatti jibba walirraa qabu hin jiru. Kan dhugaa namaatti darbu barbaadu illee hin jiru. Kan nama tuqu barbaadu illee hin jiru. Uummati hundu nagaadhaan jiraachuu barbaada. Sabni kamu. Sabni hundu. Kanaaf uummatis jaarmiyooleen siyaasaas beektotis namni hunduu mootummaa irratti dhiibbaa godhee filannoon sirnaa gaggeeffame aangoon harka uummataa hin galu yoo ta'e biyyi kun hin baddi akka fokkisaatti baddi. Namni yaaddoo qabu filannaa akkamiiti filata? Dura yaaddoo kana irraa salphisuutu hin wayyuu. Qabeenya beekumsa yeroo filannoof jennee dhangalaafnu kana yaaddoo uummataa kana dura tasgabbeessu. Haga ta'e hojii akka inni argatu gochuu, haga ta'e beelarraa cabsuu, lolarraa dhaabuu. Mootummaan kun lolarraa dhaabuu uummatarraa, koomaandii poostiirraa kaasuu. Yaaddoo keessaa erga ba'ee booda gara filannootti otu deemameen filadhana. Maaliif namni yaaddoo keessa jiru waan inni filate sun dhugaadha jedhee waan hin amanneefidha. Dhugumadha filate itti amanee jedhee waan hin amanneefidha. Yaaddoo keessa jira. Rakkina keessa gatii jiru. Rakkina keessa waan jiruuf. Namni galgala ijoollee isaa ijoollee inni jaallattu daabboo itti bitee galee nyaachisuu hin qabne qarshii 10 yoo kennanii fi qarshii 10 kaardii namaa gatuu hin danda'u. Ijoollee isaa inni jaallatutu beelaa bar. Isaantu itti bu'a bar. Biyya akkasii keessa jiraanne kun immoo lakkoofsaan xiqqaa utuu hin ta'in irra guddaan Oromoo kan beela'aa jiru, kan rakkachaa jiru, kan hojii dhabee jiru keessumaayyuu dargaggeessi mootummaanis dhaaba kiyyayyuu dabalatee ABO'nis KFO'nis mootummoonni waan dhaaboliin siyaasaa saba biraas kana otu dura furanidha karaan Itoophiyaa mirga ta'aa jedhee tan yaadaa jechuudha. Namni gaafa hidhamuuf gaafa ajjeefamuu hin beeku. Gaafa hiikamus hin beeku. Otu kun hin dhumatiin filannootti yoo seente namumti filatu suni yaaddoo jala taa'ee sodaa jala taa'ee namni filatu dhuguma filatee ka jedhamu hin jiru. Maaliif asumatti ani shugguxxii sitti qabe anamoo namicha kanatu bareedaa yoon siin jedhee bu'aan filannoo kanaa dhumateera miti eenyu akka ta'e durumaa jalqabarraa dhumate bu'aan filannoo kanaa ati eenyuun akka bareeda jettu durumaa baramaa beekamaadha. Warri sammuun isaanii qajeelloo immoo karaan isaanii dadhabaaf dheeraa waan ta'eef warra sammuun asumeetu beektaa warri sammuun isaanii asume karaan isaanis asume. Warri sammuun isaanii asume asumatti aangoo argatu asumatti sooromu.
warri sammuun isaanii gama laal jedhaman, warri sammuun isaanii qajeelloo karaan isaanii daddabaaf dheeraa. Har'uma kasi mirqaansutti hin baatu. Warri karaan isaanii daddabaa fi fagoo waan ta'eef laafaa fakkaatan kun hin injifatu gaaf tokko. Ani ijoolleen keenyaaf nan gaddaa. Tarii beekuuyyuu walakkaasaan jedha Dooktar Abiyyi fa'a. Mootummaa kana beektaa? Mootummaa amma jiru kana. Seetilarii fi birookeriitu mootummaa ijaarrata. Walitti. Seetilarii fi qubattuu lafa Oromoo irraa fi dallaalaa lafa Oromootu marji walitti ta'ee mootummaa ijaarrata. Dooktar Abiyyi warra kanaan marfamee jira. Inni kana beekamoon beekuu isaaf Rabbi qofaatu beeka. Settlers lafa Oromoo kana isa amma harkaa qaban caalaa dabalachuu warra barbaadaniif warra immoo waa hundaa gabaa baasan OPDO. OPDO'n bar haadha isaas gabaa baasa. Haadha manaa isaas gabaa baasa. Ilma isaas intala isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas OPDO biratti waan hin gurguramne homtuu hin jiru. Amantaan isaas ni gurgurama. Sabummaan ni gurgurama. Waan hin lafti abbaas ni gurgurama. Warra kanatu marji godhee mootummaa ijaarrata. Warri kuni ammaaf yeroof humna qaban. Isaantu warra kana didu hidhaa. Qubattootaa fi dallaalotatu marji godhee mootummaa ijaarrate. Maal jechuudha? Qubattoota jechuun eenyufa akka ta'e beekamu. Dallaalota jechuun immoo OPDO lafa Oromoo gurgurata jechuudha. Warra lafa Oromoo gurguratan. Lafa qofaatu hin ta'e waanuma gatii baasuu argatan hundaa warra gabaa baasan. Warri kuni dhugaan uummataa yoo dhufee backfire godhe gaaffiin lafaa, gaaffiin ilmaan Oromoo mana hidhaatti dhumanii, gaaffiin Oromoo bahararratti dhumanii, ilmaan Oromoo bahararratti dhumanii eessa hiddisaa duubatti deebi'ee eessa akka ga'u beeku. Isa kana ittisan jechuudha. Maallaqa baasanii gaangisterii ijaaranii si sodaachisan. Akka hafuuran baafan. Mootummaa irratti dhiibbaa godhanii si hisisan. Maallaqa qaban. Ijoollee isaanii barsiifatan. Maallaqa Oromootiin ufis baratan. Shira xaxuu danda'a. Maannim Itoophiyaawii yeetim hidoo habti maafiraatinna manoor indichil ka jedhu kun maal jechuudha? Oromootu Gondarin jiraachuu dadhabe jedhee iyyate. Oromootu Maqalee jiraachuu barbaadee tannattammaate jedhe. Namatu Ogaadenii Bahardaar dhaqee na dhiibanii jedhe. Eenyu namni lafa namaarra dhaqee jiraachuu barbaadu? Gaaffii eenyuuti? Eenyu qe'ee namaarra abbaatti ta'e abbaa lafaa wajjin qixa abbaa lafaa ta'e jiraachuu barbaadu kun eenyu? Qubattuu. Qubattuun immoo qubachuuf dallaala barbaadde. Biroo kareetu ishee qubsiisa lafatti gurgure. Bar warri Israa'el lafa Filisxeem gaafa weerarani saayintistoota waraanaatu naggaadee fakkaatee lafa Filisxeem bite maallaqa. Akkas gochuu barbaadan. Inni danda'amu moo hin danda'ani waliin ilaaluuf ta'e nyaachuu. Dubbiin jirtu garuu kana. Warri jijjiirama kana hoogganna jedhee warra dhaadannoo sana qabatee ba'e miti. Isaan hin hafan. Jijjiiramuuf yeroo ittiin fudhannee dhiiga keessaan qabu, dafqa keessaan qabu. Warri hoogganna jedhame kana jijjiirama sana keessa akkasitti isa mararuu dide. Dafqi ofii nama marara beektaa, dadhabbiin ofii nama marara. Isaan mararuu dide. Hinumaayyuu booda immoo waan nama rifachiisu dhaga'uu jalqabne. Dhaadannoon ijoollee Oromoo, Oromiyaan ka Oromiyaatiidha. Asii immoo Itoophiyaan wada qadmoo ganaa naannetu waan mallisaa taalleen. Takka ijoolleen Oromoo kana jedhanii hin beekan. Takka gaafa fincilan sana. Situ itti dhiyaatana caalaa dargaggootti. Takka kanan dhageenyaan. Akka jirutti galagale. Ifaajjii fi dadhabbiin bu'aa bahiin ijoollee Oromoo. Inni sun walii galtee keenya danqaa keessa seensise. Nuti gaafa walii gallee dhufnu gaaffiin Oromoo kun boca tolfatee, sheeppii tolfatee gara fuulduraatti akka fedhii Oromoof ta'utti tolfamaa waliin tolchina akka jiru.
Isa kanaaf immoo nageenya irratti dursinee hunda caalaa nageenya irratti hojjenna waliin Oromiyaa irratti. Caasaa nageenyaa waliin tolchina. Wal gargaarra. Sana booda waan dinagdees ogeessa baay'eetu jira. Waan hundumaa ogeessa baay'ee qaba Oromoo. Isa warra siyaasaa iyyuu miti ogeessi biyya isaaf jedhee hojjetu kumaatamaan akka biyyatti jira. Galata Rabbii haa ta'u. Inni kun akkasitti danqaatti seenee hinumaayyuu warri adda bilisummaa Oromoo akka diina inni akka jechuun kan yoomuu araaramuu hin dandeenyetti ilaalan mootummaa kanaaf michuu gaarii ta'an. Michuu guddaa ta'anii tarii addi bilisummaa Oromoo akkamitti akka tiriit godhamu iyyuu gorsuu jalqaban. Inni kun danqaa keessa galche jechuudha. Warraaqsi tokko warraaqsi ka'e ka jedhamu mootummaan uummata biyya sanaa bituuf yookaan bulchuuf sirna inni tolfate sana waliin buluu dadhabu jechuudha uummatiif mootummaa. Oromoon waliin buluu dadhabe. Humna immoo isatu caale. Oromootu caale. Sirna isaa sana didee caccabsee diige. Injifatee milkaa'e immoo ka jedhamu gaaffiin isaa suni boca tolfatee karaa bakka bu'oota isaa mootummaa yoo ijaarratedha. Dhawaataan gaaf tokkotti mootummaan ta'u warraaqse. Darabeedhaan. Haga asitti haga mootummaa kana aangorra buusutti jijjiirutti karaarra jira. Gaaffiinsa ammayyuu karumarra jira. Garuu gidduutti mootummaa sana keessaa ijoolleen dhufanii nutu isin hoogganadhanii fuudhanii nuyi hooggananidha. Aangoo ulee warraaqsa sanaa mootummaa sana garru kute harkatti qabate. Waajjira OPDO waajjira ololaaf dadammaqina yookaan propoogaandaa jedhan keessa dipaartimentii sooshaal miidiyaa hoogganutu jira. Sooshaal miidiyaan kun innuu garee mataasaa qaba. Kan warra diina keenya jedhanii yeroo sanaaf jedhan irratti maqaa balleessuu ololuu tokkotu jira. Kan hojii qajeelloof hojjetus achuma jira. Dubbii teekinooloojiiti. Inni kun leenjiitu kennama. Nama sobee maqaa nama balleessu, nama yakku. Miindaatu kennamaafi. Walakkaan isaanii nama guguddaa fakkaata gaa. Keezii dhimma dhuunfaa waan hin taaneef maqaa namaa dha'uun hin barbaachisu malee walakkaa isaanii ni beekna bara. Inni kun ture dhiyoo kana qofa ka eegale miti. Maal baddannootti fiilmii tolchanii fi isaanii nama fixanii sabaa otu fixe jedhaniiru. Sooshaal miidiyaa caalaayyuu ilma namaatti taphataniiru. Inni kun ka ture akkasitti jira. Naannoon gaanfa Afrikaa kun nagaa tasgabbii sana booda immoo gara badhaadhinaatti deemuufi waan filachuu otoo hin ta'in dirqama dhugaa Oromoo fudhachuu qaban. Hundumtuu Keeniyaanuu dabalatee uummata Itoophiyaa qofa miti. Jibuutiin, Sudaan, Eertiraan dhugaa Oromoo fudhachuu qaban. Dhugaa Oromoo. Oromoon dhugaa gaafatee dhugaa sana fudhachuu qabani gargaaruullee qabani. Amma warri Tigraay, Amaarri, Sumaaleen, Sidaamni Oromoon bakka dhugaasaatti akka deebi'u kan gargaaran jaallatanii miti dirqama. Ofiif jecha gargaaruu qabu. Yookaan inni badu. Ibiddi Oromoo kana booda Oromoo qofan gubu. Eertiraallee ga'a. Somaalee ga'a, Jibuutii ga'a, Keeniyaa ga'a. Ibiddi kun akka hin kaane yookaan akka hin hammaanne darbaan gaafatu Oromoon darbaa gaafatu hin qabu. Waaqayyo saba dhaasee kennuuyyuu qabna beektaa ofirraa dabarsine qooduuyyuu qabna. Si galee isa darbaan gaafatiin kana dhugaasaa kana gargaaranii shaffisanii bakka akka ga'u. Gaafa sana naannoo kanatti nagaan tasgabbiin argama. Gatii Oromoon kaffale kana ka irraa guddaa hammaarrate kabiraati. Kabiraa ummati ollaa keenyaa naannoo keenyaa kun beektaa dadhabbii Oromootiin faayidaa argachuusaa jibban qabnu dirqamni illee nurra jira guddaa waan taaneef dirqamni illee nurra jira garuu ofiimmoo harka duwwaa hafuu hin qabnu
na hubattee nama har'a gargaaru kana boorullee gargaaruuf waaqa harkatti hambifannee jiraachuu qaba bara. Oromoon hafuura xiqqaa baafate hafuura baafate garuu jijjiirama naannoo keenyatti fide sana ofiisaa keessatti fiduu hin dandeenye. Inni kun immoo rakkina liidarshiippiiti. Rakkina hogganootaati. ABO dabalatee dhaaba keenya dabalatee jaarmiyaa siyaasaa fi siyaasaa kan hin ta'in qeerroon ofiisaa qeerroo fi qarreenuu gatii yeroo akkas kaffalaa deeman kana hoggana tolfachaa deemu waliin egeree isaaniif hir'ina kanatu dhalate waan akkasii bakka baay'eetti bar warraaqsi fashalee ni jira. Achiin hin hafu ammas qeerroon itti jira. Lola darbee namni lolee deebee kun jiru fincila ta'uu dhiisuu danda'an itti aan. Lolli inni darbeera. Akka biraatti hojjechaa jira qeerroon. Mirga isaa kana waan dhiisu natti hin fakkaatu hin dhiisullee abdii guddaatu jira. Waan abdii nama kutachiisu hin jiru akkuma duraatti waan bareedaatu jira qeerroon sammuun isaa dammaqaadha isa kanatu nama abdachiisa jechuudha. Oromoof bilisummaan fanqabsaa. Oromiyaan bilisoomuudhuma qabdi. Bilisummaan keenya dhugaa ta'uuf garuu ollaa keenya wajjin nagaa ta'uu qabna. Nagaa ta'uuf hiyyummaan baduu qaba. Nageenyi jiraachuu qaba. Lolli biyya kanarraa dhaabbachuu qaba. Namni sammuudhaan guddachuu qaba. Argitee bilisummaa keenya dhugoomsuuf uummata Amaaraa badhaadhe, uummata Amaaraa qaroome, uummata Tigraay badhaadhe, uummata Tigraay qaroome, Affaar, Somaalee sabni hunduu ollaan keenya kuni nagaa qabaachuu qaba. Jireenyi isaa gaarii ta'uu qaba. Qaroomaa ta'uu qaba. Gaafa yoo qaroome yoo nageenya qabaate yoo sammuu tasgabbiidhaan yaade hiree uummataati murteeffannaa isaa kabajaafi. Oromoon bilisummaa filatanan beekaan. Filannoon garuu kan isaati. Kan dhugaa ta'uu danda'u yoo ollaan keenya nagaa qabaate, ollaan keenya tasgabbii qabaate, badhaadhina yoo qabaate, sammuu dammaqaa yoo qabaate guddinni yoo jiraate nu dhugoomaa jechuudha. Isa kanarratti warra kaan waliin wal gargaarree hojjechuun dirqi. Kanaafi bilisummaa bira gahuu qabna. Bilisummaa dura karaa dheeraa qabna. Seenaadhuma mootummaa Itoophiyaa kana yeroo laaltu Haayile Sillaaseetiin uummati isin jibbee jedhee namni tokkotti hime. Haayile Sillaaseen Finfinnee kana keessa ba'eeti saantima akkasitti harkatti baate uummati jilbeeffatee yeroo sagaduu fi uummata kanatu na jibbaa jedhe. Waan isa jaallatu see. Ijoolleen keenya amma aniifati har'a ganamatti ciree nyaattee dhufte nyaatte miti? Anillee nyaadhee buna dhugeen dhufe. Ijoolleen keenya ijoolleen aangoorra jiran Dooktar Abiy Ifaan jedhama. Lammaafaa ijoollee keenya miti? Akka aniifati cibcabanni midhaaniin bishaaniin jiraannu cibcabaadhaan waan jiraatan natti fakkaata. Yoo dhaban maraachuu iyyuu danda'u. Inni kuni isaan sirriidha jechuu miti. Mangistuu Haayila Maaramiif akkamitti harka rukutame? Mallasiif akkamitti harki rukutame? Namni keenya baatee afaan toltee haasaa gaarii goonaan harka sii rukutan gammada. Harka sii rukutee jenna jechuun ati sirriidha jechuu miti. Harka rukunnaa kana dhiisanii isa kaan dhaggeeffachuu qabu. Isa qofaadha dhaga'u. Yeroo tokko immoo dhaabbatanii iyyuu eeguu jalqaban bara. Waa haasa'anii waa jedhanii namni harka rukutu noormii ta'e. Jireenya isaanii ta'e. Harka rukuta jedhanii eeguu dhaabbatanii haasaa gidduutti aadaa ta'e. Harka rukuttaa sana utuu hin ta'iin kan Oromoon Amaarri Tigraay mana isaa keessatti haasa'u dhaga'uu qabu. Namoota caasaa kanallee tolfachuu qabu. Morkattoota duwwaa otoo hin taane namayyuu. Morkattoota waliin immoo iyyuu mootummaatu irra guddaadha. Irra guddaan isa miti ka humna qabu. Isa guddaatu dhiisuu qaba waa. Isa xiqqaaf beekta hangafatu isa quxisuuf waa dhiisa. Yoo warri mormitoota moo maal naan jette? Morkattoota
yoo isaan balleessan illee yoo akka malee hamaan ta'in ka seera bira geessu yoo hin ta'in dhiisuudhuma qaba mootummaan. Dirqama dhiisee fi obsee fi biyya kana gara nagaatti oofuu gara gaariitti oofuu dirqama qaba. Garuu kana gochaa hin jiru. Yoommoo balleessan seeraan fixuudha. Dhuguma meeshaan kun furmaata ta'a akkasii yaaddanitti jaarraa 21ffaa kana keessa. Maal jechuudha jaarraa 21ffaa jechuun? Amma lolli ni hammaate moo hafe addunyaarra? Tarii iddoo baay'eetti bifa waraanaatiin mootummaa galagashuun hin jiru si'ana. Isa sanaaf isinii kaase. Keessa keetti amma Awurooppaan fa'aa Ameerikaan fa'aa keessa isaaniitti lolli hin jiru. Gaaf tokkoyyuu lola malee oolanii hin beekan garuu. Ijoollee isaanii kan guddifatan biyya biraa weeraranii saamanii tammayyuu lolanii. Ameerikaaf Raashaan maal godhani Sooriyaa? Liibiyaa maal godhan? Iraaqiin Afgaaniin maal godhan? Jaboo waan ta'aniif waan guddataniif lola sana baatanii biyya warra dadhaboo geessan. Ofirraa baasan. Ijoolleen isaanii sagalee xiyyaaraan dhageessu. Ijoolleen isaanii sagalee taankiin dhageessu. Inni baratu. Isaan jajjaboo waan ta'aniif lola kana fuudhanii bakka biraa geessan. Haga humna isaaniitti bar Itoophiyaa fi Eertiraan lola baatanii fuudhanii Moqodishoo geessaniiru. Lola bara dheeraa amma Sumaalee keessa jiru bar Itoophiyaa fi Eertiraa turratti wal lola. Asmaraan lolli hin jiru, Finfinnee lolli hin jiru. Haga humna isaaniitti. Maaliif Sumaaleen isaanii gadi waan taateef. Garuu Eertiraan lola keessan turree Itoophiyaan lola keessan turree jechuun hin danda'amu. Lola keessa jiran. Haga humna isaaniitti xiqqoo achi ofirraa funyaan isaanii irraa achi butan. Malee jaarraa 21ffaan kun lolli hin hammaate. Hubattee haa ta'uuti immoo iyyuu karaa lolaa aangoo qabachuun isa filatamaa miti. Yoo Rabbi nama milkeesse. Karuma nagaa utuu ta'eedha uummati nagaa argataa guddinni dhufaa tasgabbiin jiraata. Yoo mootummaan abbaa irree jiraate lola mootummaa fi lola uummataatu jiraata. Abbaan irree isaatiin aangoo irra bubbuluuf uummata miidhaa ni fixa. Uummanni immoo ofirraa kaasuuf ni lolaa jechuudha. Addi lola kanaa beekamaadha. Adda uummataa fi adda diktaaterii mootummaa. Adda beekamaatu wal lola jechuudha. Deemee miidhaan fedheyyuu haa ga'u uummatatu injifata. Waan hin oolle guyyaadha malee. Sii galee? Mootummaan inni akka ammaa kuni garuu lolatu jira addi lola kanaan beekamu. Abbaa isa loluun beekamu. Lolatu jira biyya kana. Eenyutu eenyuun lolaan hin beekamu. Islaamaaf kiristaanatu wal lola. Sabaaf sabatu wal lola. Gosatu wal lola. Mootummaatu uummata lola. Hubattee? Sirna dhablummaan akkasii kuni eessa dhaga'a? Wanni yaadni isaanuma sii gala miti siviil waar ka jedhamu kun. Siviil waareerra mootummaa diktaaterii wayya. Maaliif uummataa fi mootummaatu wal lola gaafas dhumarratti immoo uummatatu injifata. Uummata injifachuun hin danda'amu. Amma garuu mootummaaf uummatatu wal lola, uummatatu ofiis wal lola. Lolatu jira. Dhagaa jirtaa deengadda kaleessa kan ta'e. Dirree Dawaatti, Hararitti. Ji'a 2-3 duras waanumti akkasii dhalateen turre. Amaarriif Tigraay walitti dhaadachaa hin jiru. Oromoof Gumuz walitti hin bu'u. Sumaaleef Oromoo walitti hin bu'u. Affaariif Sumaaleen. Sii galee? Mootummaan kun inni amma jiru kun walitti bu'insi kun isa barbaachisa beekte. Mootummaa akkasii fi hiyyummaa fi lolatu isa barbaachisa jiraachuuf. Sabni hiyyoomuu qaba. Hiyyoomuu qaba. Walitti bu'uus qaba. Maaliifan hiyyummaa keessa jiraata siin jedhe waggaa 3 darbe kana waan dargaggeessi Oromoo gochaa ture argite keessa turte miti. Dargaggeessi Oromoo sun otuu hiyyeessa miti ta'e mootummaa guyyaa 5 bulchu. Ganama dhagaa darbateeti galgala biddeena waan nyaatee bulu barbaaddachuu dhaqa kan siraa. Nyaatee buluu qaba dirqiitti. Jiraachuu qaba. Kan taariirra argite torbee 2 taa'e namni jechuun manna isaa biddeenni guutuudha. Dirreerra taa'ee waan nyaatu hin dhabu. Gochuu danda'a dargaggeessi Oromoo kana. Guyyaa tokko ooluu hin danda'u waan nyaatee buluu hin qabu. Hiyyummaa fi lolli amaluma mootummaa Itoophiyaa keessatti isaaf fartaa'il.
ittiin jiraata jireenya isaati jechuudha. Turuu danda'a. Ittiin turuu danda'a. Malee dargaggeessi Oromoo 2015-16 Ihaadegiin torbee tokkoon teessisu. Otuu waan nyaate bulu qabaate. Kanaaf lolaa fi walitti bu'iinsa keessa jiraata. Mootummaan inni barbaada kana. Kanaaf ani immoo isa mootummaan kun barbaadu hin barbaadu. Kanaaf abbaa irree ta'ee uummataa fi mootummaatu wal loluu qaba. Amaarri fi Oromoo wal loluu hin qabu. Islaamni fi Kiristaanni wal loluu hin qabu. Sumaalee fi Affaar walitti bu'uu hin qabu. Dargaggeessa Oromoo. Waan lafa abbaa keenya. Waan lafa abbaa keenyaa yoo lafti hin jiru ta'e homtuu hin jiru. Addunyaan kun baay'ee qaroomte, baay'ee guddatte. Lafa isa gaafa duraa uumaan nuu kenne irratti garuu konyee tokko dabaluu hin dandeenye. Biyyee konyee tokko hin daballe. Waan lafa abbaa keenyaa kan lafeen abbootii keenyaa keessa jiru akka laaftuutti hin ilaalina. Lafa taakkuu tokkollee warri humna qabdan, warri barnoota qabdan. Amma aniifati namni umurii qofaaf hin du'u garuu immoo akkasumatti eegna miti. Yoo umuriidhaan wal duraa duubaan eebbifamnee deemna ta'e gabrummaan barsi caalaa ana caalaa siin miti. Situ bara dheeraa keessa jiraata. Na caalaa situtti cinqamuu qaba. Ani umuriifuu keessaa bahaan jira. Kanaaf dargaggeessi Oromoo waan lafa abbaasaa rafee buluu hin qabu. Boqonnaa isaaf kennuu hin qabu. Lafa malee homaa hin qabdu. Oromoon immoo amma qabeenya homaatu hin qabu lafa malee. Lafti isaa immoo qabeenya guddaadha. Kan bakka hin buunedha. Kanuma qofaan jedha. Lolli haa dhaabbatu. Mootummaan kun lola fixuu hin dandeenyetti seene. Gaafa guutamaa hawaasa Baalee keessatti wareegamu nuti quba qabna waraanuma turre. Hin dhumanne garuu jabaan akka guutamaa hawaasa kufeeyyuu dhumachuu hin dandeenye. Warra akka milkeessaa gadaafaa kufanii dhumachuu hin dandeenye. Takka laaffachuu, takka jabaachuun ni jira. Dhugaan hin dhumatu. Oromoon dhugaaf lolata. Ijoollee Oromootu immoo amma aangoo murteessaa qaba. Mootummaa kana keessaa hunda dura lola haa dhaabani. Lolli kun hin dhumatu. Fixuu hin danda'ani. Lola fixuu danda'an miti. Beektaa amma nan dulloome. Namni warri na dura ammoo na caalaa dulloomani. Gaaffiin uummataa fi mirgi uummataa garuu hin dulloomu. Kanaaf lolli dhumachuu hin dandeenye kun Oromiyaa irraa dhaabbatee waliigalteen Asmaraa sun hirna qaba yoo ta'e namni itti dabalamee isarraa ka'amee akkamitti Oromiyaa nagaa buufnee akkamitti yoo dandeenye tokko taane yoo dadhabne uummanni akka nu murteessu uummatatti dhiyaanne akkamitti waliin itti fufnee biyya kana nagaa goona ka jedhamu boorotun ta'in har'a eegalamuu qaba. Oromoon yaaddoo keessaa ba'uu qaba. Ijoolleen yaaddoftuu fi ijoolleen yaaddoo hin qabne wal qixan baratan beektaa. Ijoolleen abbaa koo narraa ajjeesu, abbaa koo narraa hidhu, haati koo maal taati jettee yaadda haa bultee mana barnootaa dhaqxuu fi harrafteedhuma kaatee fuula dhigattee ciree ishee nyaattee mana barnootaa dhaqani wal qixan baratani. Jabana kana immoo namni hin baratiin ija hin qabu. Barnoonni ija namaa bana. Kana ijoolleen keenya caalaa baratanii arganiiru akkanitti ija namaa banu. Lolli kun jenereeshinii ajjeesa. Oromoo ajjeesa. Oromoo badu kana walii ni banna. Abbaan faayidaa irraa argatu hin jiru tokkoyyuu. Kanaaf lolli kun Oromoo irraa haa dhaabbatu. Oromoon immoo jaarmiyaa siyaasaa lola kana fiduuf balleessaa qabu jedhee ilaalee abaa'oo irrattis haa ta'u, abbaa fedhe irratti haa ta'u dhiibbaa barbaachisaa ta'e gochuu qaba. Kanan jedhaa Oromoon daandii isaaf galii isaarraa goruu hin qabu.